magaalaan takka magariitu bareedduuf qulqulloofte. Magaalaa keenya sadarkaa magariisummaatti sadarkaa oolmaadhaaf daawwannaaf mijattuu taate uumuudhaaf awwal san jedhama. Ana kantiibaa fi qindeessaa damee tajaajilaati. Misooma giriinariiti. Misooma giriinarii kana kallattii lamaan kan misoomsaa jiru. Misooma qarqara lageewwaniitii fi misooma iddoowwan giriinarii bafartaanii magaalaa keessatti ekosisteemii akka eeggatanitti misoomsaa jiru. Tole, maqaan kiyya Gabbitaa Waariituu jedhama. Aanaa hojii gaggeessaa magaalaa Shaashamanneeti fi itti gaafatamaa damee tajaajilaati. Magaalaa keenya keessatti hojii magariisummaa hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Keessattuu waqtiin kun waqtii bonaatiin wal qabatee iddoolee dhaabbii biqiltuu magaalaa magariisummaa taasisuudhaaf barbaachisan hundarratti biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuun iddoo kanaan dura bakka duwwaa turan marga filatamaa biqiltuu garaagaraa dhaabuudhaan magaalaa keenya haala qilleensi isaa mijataa akka ta'uu fi iddoolee paarkiidhaan bashannanaaf wal qabatan biqiltuu gosa garaagaraa nyaataaf gaaddisaaf barbaachisan hunda iddoo bashannanaa fi cidha garaagaraa keessummoonni adda addaa itti fayyadamanii fi iddoo oolmaa dargaggootaaf filatamaa ta'an qilleensa isaaniitiif gaarii isaaniitiif waan hundaafuu gaarii ta'an akka magaalaa keenyatti kunuunsaa fi dhaabbii isaaniitiin hojii guddaa hojjechaa jira. Hojiin misooma qarqara lagaatii fi giriinarii kun hawaasummaa keessatti dhiibbaa gaarii fidaa jira. Keessahuu iddoo sammuu namaa itti boqotu, dargaggoonni iddoo itti bashannananii fi iddoo sirna garaagaraatti gaggeeffataa jiran. Waliigala magaalaa keenya keessatti hojii magariisummaa, hojiin biqiltuu gaaddisaaf ta'an, nyaataaf oolan dhaabuu wal qabatee kunuunsuu wal qabatee hojii gurguddootu hojjetamaa jira. Keessattuu iddoolee kanaan dura bakka duwwaa turanii fi biqiloonni tokko tokko irraa gogan akkasumas iddoo duwwaa jiran marga filatamaa biqiltuu gaaddisaaf qilleensa mijataa uumuudhaaf tolan kan hedduu dhaabuu fi kunuunsuudhaan hojii guddaa hojjechaa jira. Siiti paarkiin jira iddoo oolmaa dargaggootaa filatamaa ta'e waldaadhaan gurmaa'anii dargaggoonni keessatti madda galii isaaniitiif akka ta'uu fi haala waliigala magaalaa keenya keessatti qilleensa gaarii argamsiisuuf galii waliigalaa argamsiisuudhaa fi iddoo mijataa iddoo kanaan dura bosonaa fi wantoonni garaagaraa keessatti yoonni jedhan kunuunsuudhaan har'a naannoo laggeen keessaa kana wal qabatee gara gubbaatiif gara gataan wal qabatee qabatamaa arguu kan dandeenyu kunuunsa gaarii hojjechaa kan jirruu fi kan magaalatti hojii magariisummaa hojii sadarkaa gaarii irra jiraachuu isaati. Akkasumas iddoo bareedinaa fi qulqullina ishii qabaatee akka magaalaa keenyaatti iddoowwan misooma irratti iddoo bashannanaa, iddoo hargalfii fi iddoo sirnoonni gaa'elaa garaagaraatti gaggeeffamaa jiran ta'uu beekama. Hojiin naannoo laga malkaa isaatiin jiru hojiin siitii paarkiidhaan wal qabatee hojjetamee ture hojiin guddaan jira. Hojiin naannoo lagaa irratti mul'atu isa sana babal'isuu wal qabatee iddoolee barbaachisan hedduu qabna. Laga isaa irratti gara gadaanuuf gara gubbaa irratti laggeen irratti hojii hojjechuudhaaf siitii paarkii hojjechuudhaaf naannoo kana bal'isuudhaaf hojiin guddaan
hojjetamaa jiru jira. Waliigala isaa siyaas dinagdee hawaasa keenyaa jijjiiruudhaaf naannoo laggeenii kanarratti turizimiidhaaf daawwachuuf qaamonni garaagaraa mijataa akka ta'u iddoolee laggeenii wal qabatan baay'ee isaa karoora guddaa kan qabnuu fi hojii kana cimsinee hojjechuudhaaf bara takanas bara ittaanus karooraa fi hamma humni baajanni kenna danda'e kan hojjetaa jiru ta'uun beekamaadha jechuudha. Kun hojii misooma namoomaa paartiin keenya mootummaan keenya qabatee deemu namoomaaf dursa kennuudhaan magariisummaa fi hojii ashaaraa magariisaa qabanne keessattis kompoonentii tokko ta'ee fudhatame. Magaalaan takka magariitu bareedduu fi qulqullooftu akka taatuuf hojii ciminaan hojjechaa jirrudha. Hojiin kun hojii magaalaan takka magaalaa turizimii akka taatuuf gahee guddaa qabu waan ta'eef misooma qarqara lageenii kanaafis misoomsa giriinoota magaalaa keessa jirus kan misooma asiin dura misoomanis abdeetti gochaa yoo deemne dargaggoonni keenya iddoo paarkiiwwan garaagaraa fi giddugala turizimii magaalaa keenya keessa fayyadamuudhaan iddoo hin taane irraa achi akka oolaniif hojii kallattii misooma magaalaa mootummaan qabatee deemaa waan ta'eef nutis kana cimnee hojjechaa deemnaa kan jedhu qaba. Iddoo galatoomaa. Iddoo muuxannoodhaaf ta'anis jiru wantoonni akka siitii paarkii naannoo Malkaawwadaa as malkaa'ee isaa irratti kanneen jiran isa kana laggeen kanarratti qarqara laggeenii kanarratti hanga gubbaa irraa kaasee hanga jallatti waliin gahuudhaa fi hojiilee guddaa karoora qabannee kan itti deemaa jiruu fi ammas jalqabbiin jiru hojiileen hojjetamaa jiran hojii guddaa ta'uu fi magaalaa keenya sadarkaa magariisummaatti sadarkaa oolmaadhaaf daawwannaaf mijattuu taate uumuudhaaf keessattuu naannoo qarqara laggeenii irratti haala qilleensaa itti fayyadama naannoo sanitti kunuunsa kanaan dura hin turre uumnee oolmaadhaaf mijataa akka ta'u bashannanaaf mijataa akka ta'u iddoolee qaamni garaagaraa keessatti bashannanuu danda'u fi madda galii garaagaraa magaalaa keenyaaf argamsiisuu danda'an waan waliigala qilleensa naannoo kana jiruu fi haala mijaana naannoo san jiru haala gaarii uumuudhaa fi qophii barbaachisu hunda gochaa kan jiruu fi haala duree isaa babal'isuuf muuxannoo isaa akka itti deemaa jiru ta'uu isaati.